Susi, Susi, Mucaatiin dukkana keessa Assalamualaikum. jirti ba? Susi, Gudi mabar. በጣም ነው መገረም ነው ካለ ምን ካታተቦራ አመሌ ፕራንክ ከሲ ደበላ ቆይ ዋና ከሲ ፊዳማስ አሜን ማልፌ ተቆየት ወራቻ ወልኢስ ነበር ወልብራ ገለ እንስ ጀማሪ ሻደነ ቀብሲስት ጆልን ኪኛርሲ ካና ቦደ ዲሩ buta beras irat simawan tak kejala lamji wolim osto argin nan caira wadi wallahi billah abba warra ugare bufi abba warra adrat zura sini mudise modelin kulkulu re bufi modelistin kulkulu waye jams abba warra re bufi namni mbeeku garuu sila abbaa warraa dhugaan beektanii barra abbaa warraa dhugaan beektan peenteen dhufeeraa beedettee dheedhii bees jala wasattitti waan fidoote maftee nu wantu sin galche naanti nu nagabachu dubboyye thank you maal galchitee fiiddee baati an dubara onnatti hin galchin dubara hin fedhu natti hin fidin dubara sayo dubara bareedduu hin fidin ati dhiiraa? bakka waa ani fedhu jedhe bakka achumatti dhaabe hin fedhu bas kana yoo jedhu maal yaaddeeti ka shamarran babbareedduu fiddu hin jedhe bar maal yaaddeeti yaani Shamarran babbareedduun jaallattu? shamarran na caala babbareedduu hin jaalladhu tana caccaaltu hin jaalladhu lafatti hin jaalladha bar lafatti hin jaalladha natti tolan Abaabottii fi duulaatan erga taa'ee galchuu. mee wallahi atummaan galchina agartaa qoo irra jirti ilaala na isisu bartee malee irra hin jirtu Wallahi jira. wallahi irra hin jirtu Hin galchin jedha arwa jalatti barburuu kee tole hin galchu. sijjammar isiinuu hin jirtu qoy maa cufattee baatee gisee Uummanni akkamsi jaallataa? Abbo mana namaallee yoo seenee gastii namaallee seenu mee itti uummata kan kee kanattillee waa jennaan qorataa waa jennaaniin maal uummata sun akkuma jette xonqaa yoo irra hidhattee tamus isanii siyaaman bakka gahii hundi na saalfachiisan iyyuu kaleessa sagantaa dheengada sagantaa mubeetu ture Dr. Biiftu akkam qorataan jiran jedhan akka waan ati na bira jirtu akka waan mana sidiisee deemeeru. Biqiltee uummanni na jaallatti wallahi. Na jaalata. Wallaa kootti galtaa. Ati ollaa Sila waan dhiiraa naasofta qoyi. dhiirallee shamarranillee dhiironni sunu babbareeddan wayiitti na dubbisee iyyuu abboo anatu qalbiin hin laalle malee. Maa akkuma ani siidheen gadda wajjin miinzeeti. Akkuma ani siin dheengadda wajjin miinzee ta'e sana qoyi hiriyaa tokkoon galchadha. Machaa.
eenyu waliin jirta? Nagaadha? nagaa jirtaati. Jira akkamati? Nagaa. Nuuni hin jirtu. Okay, doktora ayyaman si arge. Nagaa keetii Hin mul'attu miti. hin mul'attu akka waan keessa gadi baddeertu wayii fakkaata ture. Sitti gurraachate. Hin Doktor gurraacha. amma doktora kee galmeessii qabadhu isa dhugaan siin jedha. Jechuun an soddaarsiiti silal akkan soddaarsii ta'u nan beeka. Garuu doktorri keetii ati jabeessii qabadhu maccaa kiyyaa. Kunoo koo dhufteetti laamma. Keetii kun Dhaqeen harkatti qabaa modii. Kooti hawwii koo. Jira alhamdulillah. Sii jira jedhi kaati. Sii jira Nagaa fudhataa kanaan jedhi. asii gasti haasa'uu barbaada. ati maa rabbashta Machaa qofa? Ati maa Qorra rabbashta? kana gee jirta. nagaan jira alhamdulillah akkamati. Alhamdulillah. Nayyaannee hawwii. Qaata wal Ara si yaadii odoo si bira jiraadhi si ammadha. Yaa salaam. Yaa salaam. Ay doktoriin baatee utuu jecha kana naa dhageessee guggubattu. Qoy istii jecha kana nama quusu an jireenya koo takkaa dhaga'ee hin beeku. Yeroo siin hammadha jettu koo qaamuma siintu natti maxxane bara asitti na maxxane ilaalsii galee. Hawwi. Bakka amma makaddaa tokko maqaa kootiin yookaan suuraa koo irratti hojjechiifadhu makaddaa yeroo hunda hammatti raftu wayii. Ara siif Yeroo wanta an godhe anatu beekaa. miskiinatiyya. Makaddaa tokko hojjechiifadhu ishee. Ayi doktar. No, qoy sitti agarsiisa. Isti. Qoy amma ta'e agarsiisimee fidi. So maqaa keetiin waa markitee kana. Qorataa koo jettaanii Yaa hammadheen bulaa. machaa dhiifama gaal tokko miira keenya nu eegi egaa re'ee walitti dhufna waan ta'eef takka yaada walitti qabanna. Hawwii. Akkas godhilaa akka jechuun akka inni na fakkaatu isa dhugaa yoo barbaadde. Baltaazar ajaa'ibattan beeku. Suuraa koo bakka ashaangullitiitti gubbaa keessee telefoona akkasitti keessee bakka ana ilaalaa wantatti hammattee rafte akkasitti ofitti qabde. Okay, inshallah.